ወመኖት መቀረበቲት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና በወንጌል አምናችሁ ንስሐ ግቡ። ወንጌል ማቴዎስ ረድኤከ ሐዋርያከ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ወንጌለ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አባ ወንጌላ
Maatiyoos akkuma barreessetti boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 16 akkas jedha. وصبري وسبحان عذاب أرك والصدبر ونبر وقربوا بفرديه نموت بايسي قدم بودت قرة اللوت البيتاء لوكو النساس قرسات دياتني أفانساسي ملي إسام برسيسي بيكني ور يوم فكاتني كبجمودا موتما وقيو كنساني وانتاتيف هر أوري قدني kabajamoodha booda ni gammadu waan ta'eef warri har'a gandaamii ta'anii isaanii biyya lafaa ni dhaalu. Waa'ee amantaadhaaf warri beela'an warri dheebotan isaan kabajamoodha gara fuulduraatti isaanii ni quufu. Kan garaa laafanii kabajamoodha isaaniifis garaa isaaniif laafu waan ta'eef lapheen isaanii qulqulluu warra isaaniif ta'e kabajamoodha Waaqayyoon ni argu waan ta'eef araara warri godhan kabajamoodha isaanii ijoollee Waaqayyoo jedhamu waan ta'eef waa'ee nageenyaatii fi warri waa'ee amantaatiif warri godaanan isaanii kabajamoodha mootummaa Waaqayyoo isaanii waan taateef yoo isinii godaansisanii yoo isinii amatanii isin arrabsanii waa'ee kootiifis sobanii waan namaa isinirratti dubbatanii isin kabajamoodha gammada gatii keessan samiitti guddaa waan ta'eef warra isin dura jiranis abbootii raajii akkasuma isaan godaansisaa tura waan ta'eef isin soogidda biyya lafaati. Ittoon yoo soogidda qabaachuu baate maaliin mi'eessu? Ijaa kanaatiif waan bu'aa hin qabneef namoonnis gara alaatti gatuu miillaanis irra deemu. Isiniif addunyaati. Ifti keessan tulluu irratti kan taate biyya hundumaa ibsuu waan dandeessu waan taateef hundootti gombisuudhaaf namni ibsaa bakka teessoo ishii irratti hin kaa'u. Mana hundumaadhaaf akka ibsitu taasisa malee. Egaa isinis ifti keessanii nama hundumaa fuulduratti haa ifu. Hojii keessan isa gaarii ilaalanii abbaa keessanii isa samii jiru akka galateeffataniif samiif dachee darbaa sagaleen kun darbeedha Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiif. Waaqayyoon gooftaa keenya uumaa keenya qorichuu keenya kan ta'e jiraataa bara baraa Yesuus Kiristoos ayyaana keenya ayyaana gaarii nu yaa taasisu kadhannaan kan abbaa keenya kan abbaa Gabriel Qulqulluu qulqulloota kan duuka bu'ootaa kan Phexrosiif kan Phaawulos eebbisaanii bara kan isaanii hunduma keenya irra oolee haa bulu. Sooma keenya sooma nagaa nu yaa taasisu soomnee xumurree qeensa gooftaa keenya akka qabnu fedhii isaa akka nu ta'uuf yaa abbaa keenya inni haa kadhannu. Kiyoo samii irra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu. Mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samii irraa akkuma ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u. Soorata keenya har'aa nuuf kenni nyaata keenya nuuf dhiisi nutis kennaa akka nuuf akka dhiisnu qorumsaatti nu galchi hamaa irraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis hanga bara baraatti ameen. Yaa giftii keenya nu maariyaa nagaa ilma Gabriel qulqulluutti nagaa sin jenna. Yaada keetiin dubaroodhaaf foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan ulfamteedha. Furiin garaa keetiis kan ulfameedha. Kennaan kan guutamtee gaarummaadhe Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ifamaa faraaf kadhadhoo cubbuu keenya akka dhiisuuf hanga bara baraatti ameen.
Abbootiin kiyya luboonni buloota kiyya daaqanoonni maatii waaqayyoo hundumti keessanuu maqaa keessanii akka hiriirtan bilisa qabbaatan akka taatan yaa Kiristoos nu araarame haa nu giira 12. Yaa Kiristoos nu araarame haa rakkee dubee maaramii jedhii nu araarame. Rakkee dubee maaramii jedhii nu araarame. Beekaa kan hojjetan osoo beekanis kan hojjetan hundumti keessanuu maqaa keessaniin kan eegamtan bilisa qabbaatan ta'a waaqayyoon isin haa eegu.